soogidda maankaa xiqqaa tokkotti dabaltanii alaa hasaba ragabaa soogiddaa guma isin barbaachisa jechuudha. Ija keessanis ilaaltanii itti godhuu dandeessanii. Haala kanaan eega soogiddaa fi akkasuma daqiiqa wajjii dhooftanii booda ካሜራ ማንካ ሾርባ tokko bishaan xiqqoo ho'a ta'een ho'a nama gubu osoo hin taane ho'a xiqqoo daafiyaa kamalasas jedhe kanaan jechuudha. Kaameraa daqiiqaa 10f maankaa shorbaa guddaa tokkoo fi walakkaa kurtanii lafa keettanii jechuudha. Akkasuma zayitii maankaa 2 maankaa shorbaa jechuudha. Egaa akka kaameraa kurtan san haala kanaan itti naqxanii bifa kanaan eegoliin naqattanii achi booda mijettanii jechuudha. Xiqqoo isaanii kana tol'eedha kunoo bifa kanaa mijettanii jabeessitanii leellaafiftanii jechuudha. Akka yeroo gootanii isinii mijaa'utti gubbaa isaarraa zayitii xiqqoo isiirraa xooftanii daqiiqaa 40 lafa tursiiftanii jechuudha. itti qadaadanii daqiiqaa 40 lafa tursiiftanii egaa akka bifa kanaan bukaayee jira. Daqiiqaa 40 booda lixii keessan safiddanii bifa kanaan diqqeessitanii mumurtanii jechuudha. bakka 8 muree isin achi olis godhuu dandeettanii odii xiqqaa gootanii egaa akkana mumurtanii daqiiqaa 10 lafa tursiiftanii jechuudha. Itti qadaadanii feestaaliidhaan martanii achi futanii diriirsitanii jechuudha. Bifa kanaan yoo isin mul'ata ta'e haala kanaan eega diriirsitanii ni martanii jechuudha. Bifa kanaan martanii kunoo bifa kanaan seeniyaa keessan zayitii irra dibdanii yoo ammoo waraqa zibdaan jiraate waraqa zibdaa jala haftanii waraqa zibdaan na biran jiru gistiira jala hafee gistiira gubbaa zayitii xaragee jala hafee jira. Seeniyaa jala kunoo akkuma argitan kana achi kaatanii ammallee feestaalatti uffiftanii daqiiqaa 20 tursiiftanii jechuudha. egaa akka daqiiqaa 20 booda kunoo akkana jira. yoo irraa buqqeeftanii fiddanii albeedhaan gadi afaanitti baaftanii jechuudha. Tirzii gadi waraantanii jechuudha. Maaliif akka yeroo booda garaa isaa keessa yoo akka sandawiishtii fa'aa godhattan akkasiin mijaa'uuf kun akkuma mana albeen godhaaru kan afaan isaa kana gadi waraantanii keessa gadi seensistan garuu gubbaa irratti jechuudha. Gubbaa lixii gubbaa irraa bifa kanaan eega akkana gororantanii
fuula isaarra zayitii xardanii jechuudha. Hin guddistanii fuula isaarra furshaa yoo qabaattan furshaadhaan zayitii fuula isaarra xardanii jechuudha. Akkuma jala isaa zayitii dibdan fuula isaarras zayitii dibdanii jechuudha. Kun maashaallah kana fakkaata. Bifa kanaan bilchaatee jira. haala kanaan erga furuunii keessaa baaftanii mee waan inni isa wajjumaan laalla. Hedduu sooftiidha, hedduu mi'aa maashaallah. Isinis jarrabaatii ilaalaa yoo isinitti tole. Yaada keessan komentii jalannaa barreessaa, sabiskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa. Kunoo kana fakkaataa bifa kanaan bilchaatee garaa isaa keessillee akkana jira maashaallah. Hedduu namatti tola. Bifa kanaan dalagattanii jarrabuu hin dandeettanii. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Addunyaa qaroomeetu nurratti walta'e jecha kana beekaan irra deddeebi'e yoo seenaa qorannu jara tumna ta'e waa hedduu qala'e waame galagalee wanni akka nuti ta'e Afrikaa keessa baay'anne yaa Rabbi gargaaru harsa kee kadhanne. Namaaf gala dubbii yoo qorannoon taate godaansa booree fageenyarraa kaate dur hayyuun Awurooppaa haraajii nutti baafte shira warri dhiyaanu.